Jirtu maatii seenaatu bakka nagaa keessaanidha. Fayyaa kun jiranii galata waaqayyoo kan jirtan isin nagaa qabdu miti. Yeroo dheeraa booda viidiyoo waraabee hin beeku waliddachaan isiniin jedha. Akkamii nagaa qabdu fayyaa keessanidha. Nagaa kun jiraanii warroonni maatii hin taane maatii nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jenna. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'a dammoo iyyuu qophii bareedaa tokko sanii mul'isuuf jedha. Qophichi kunillee akkuma argaa jirtan kana haala kamiin dammoo diikoorillee mana keenya keessatti qophii garaagaraa yoo qabaanne qopheessina kan jennu walumaan ilaalla jechuudha. Dhugaa dubbatuuf diikoorii garaagaraa qopheessuudhaaf haala salphaan qopheessina. Akkuma argaa jirtan kana kunuunillee guyyaa qubeellaa kennaa turedha. Haala kanaan viidiyoo hundaa waraabne nuuf hin mijanne ture. Haala kanaan akkanatti diikoorii mana keessatti dalagame ture dabarsinee jechuudha. Isinillee waanuma qabdanii diikoorii mana keessatti hojjechuudhaan diikoorii hojjechuun salphaadha yoo itti yaadan jechuudha. Kanaafiyyuu haaluma kanaan dabarsuu dandeessanii isiniin jedha isinillee. Inni akka argaa jirtan kana bal'oona sirriitti amma argaa jirtu kun asitti yoo hojjetame amma yeroo inni lafa jiru ilfa kana fakkaata. Yoo dalagee immoo haala kanaan bareeda jechuudha. Inni akkatti bareedu argaa jirtu miti yoo hojjetame geeffame jechuudha. Garuu amma gisee iddoo hojjetamne kana manni mana maraattuu fakkaata. Sanuyyuu dammoo namaaf waan jedhameef hojjechaa ture. Waan namatu as nu bira dhufaadhaan beekan kan akkanatti mana maraattuu fakkeessi taa'ee diikoorii dalagachuudha. Innaa kana fakkaata viidiyoo biraallee bal'inaan isinii fida isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa keessa naa tura. Jajjabaadhaa ulfaadhaa viidiyoo biraa haga isinii walitti deebinutti.